Jabadhu mataa kee gadinjiin akka gootaatti ati leenca ol qabadhu waan feete dubbat ani ilmi muslimaati hojii kan muslimummaa jala deemu si wajjin jira kuno jabadhu bodeessa kee. Bifama dhugaa baay'ee galatooma doktor. Saatii kana islaamarraa gonkumaa jecha akkasiinan dhagaa jedhee saatii an eegu miti. Egaa namni barate ofiifis biyyaafis dawaadha jedhama. Namni barate haa jiraatu jechuun isuma kanaafi dhugaa baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kabajama doktor. Nus akka jaalala guddaaf kabaja guddaa isiniif qabnu isinuu beektu. Bifamaa doktara keenya maal jennare? Awwal jirta akkami? Ina gama. Abel Faidi. Akkam fayyaa keeti? Jirra gaaffii tokko qofan isin gaafachuu barbaada. Maal dura wal dubbifnee kana ka? Gaaffii dhiisee. Ash jirtu Abel Faidi obboleessa koo nama kabaja. Akkam nagaadha jabaadha. Family please wifi rakkisaa jira copy link taasisa. Reportii sochiin adda addaas jira ijoollee keenya maaloo tap copy link nama 800 taabiin 50,000 otoo geemiti taabii 500,000 galeeraama. Amma mo'aana naasaa jiru argaa jirtu. Yeroo geemii caaluu qaba malee taabii copy linkiin gada deemuun qabu family koo. Tingi goda. Okay Abel Faidi nagaadhaasin. Nagaa galata rabbii akkam nati jabaata? Jira Abel Faidi koo. Yesuusin galannaa ta'u. Ayyee bareeda. Na argiftee naaniin ol galee galatoome na argisuu keetii fi gaaffii lamaan qabaafanis hin harkise callisee hin harkisne Abel Faidi. Waa'ee amantaa yoo ta'e waa'ee amantaa miti tarii isinis yoo beektu duraanis akkan isin kabaju yeroo nama tokko wal lolus yeroo waan balleessus yeroo islaamummaa keessaas yeroo anaaf mubee gaaf tokko dubbatanus na waliin nama turedha kabajaa isinii qabaadheef dhiisee kommoo isinuu ragaa ta'uu dandeessu har'as akka namummaatti yoo na gorsitanis gorsa keessan nama fudhatu garuu gaaffii lamaan isinirraa qaba yoo naa eeyyamtan waan isin miidhuu miti dhugaadhuma isin bira jiru wayii. Gaarii dhagaa gaafiin amma kallattiidhaan gaafiitti seene tarii wal hubachuu dhiisuu dandeenya waa tokko lama dura wal hubachuun nuka maalirraa na gaafachuu barbaadde maaliin wal qabachuu. No waan biraa miti amma fakkeenyaaf amantaa arrabsee saabota gurguddaa arrabsaa rabbiin arrabsaa jecha jedhutu gama islaamaatii natti ka'ee ture. Amma isin islaama nama jimmaati. Isin tuyyuu nyaata islaamaa irratti qoosaa. jedhameefa na arrabsam amma isin Abel Faidiif ustaaz Bashirtu amma ustaaz Bashir asin jiran isintu fakkeenyaaf saree guddifatame bineensa ti bismillah jedhame yoo gadhiifame nyaachuun halaalaa isintu nattime harreen diidaa halaala ta'uu isintu adiisarraa nattime lama lo'a mataa mormaa ol gatanii sanaa gadi nyaachuu isintu nattime sadii foon waraabessaa lamaannaa mirkaneessitan foon waraabessaa nyaatamuusaa isiniif Ustaz Bashir tunatimi afur okay foon fardaas isin tuna Amerikanees shan waan isin na Amerikaneesitan isin islaama nama gudda umriidhaan isin na caaltu angafa koo taatu ilmaan islaamaati Ustaz Bashir islaama isinis islaam waan isin nattimtan waan isin adiisarraa na Amerikaneesitan paasarootatti hin fayyadamne barsiisotatti hin fayyadamne ragaa godhadhee haasofnaan miidiyaan mucaan biyya arrabsa mucaan rabbiin arrabsa jedhamee akkasitti jeeqame waan isin natti himtan ilmaan islaamaa utuu isin gaafachuu danda'anu utuu Abel Faidi meeree ragaan eessaa fuutanii mucaatti himtan ragaanuu kennaa isiniin jechuu danda'anu natti fokkoruunsi of tuffachiisuunsi anamma tafkiittuun laalu sirriidha jettanii amantu gaaffii tokkoffaa inni lammaffaa immoo waan kana isin qofa isin osoo hin taane isiniif Ustaaz Bashir ragaa hadiisarraa yeroo tokko tuttuqaa natti himtaniittu moo natti hin himne Abel Faidi? Galatoome gaaffii lamaan irraa isa jalqabarraan sii kaasaa wantoonni nuti atamma kaafte kun hundinuuyyuu anaa miti karnii sitti moo hadiisuma sitti ma anatu hin ta'ini riwaayaa isaa barbaade waa'ee waraabessaatiin wal qabee Imaamu Shaafi'iyyi haa dubbisu saba Imaamu Shaafi'iyyi
Isinis kitaabuma islaamni fayyadamu irraa natti himtan malee lafaan fuune jechuudha. Anisuma fayyadame sitti isaan fayyadame sana nan jala jiru haa dhaga'u. Tokko. Waa'ee harreen diidoo waa sirriidha. Maaliif jedha an akka islaama tokkootti ittaqullah waatii rasuula karaa erga rabbitti bulte waan rasuulli kan kee ergamaan kan kee siin ga'e tokko irra deemiini ergaadha malee ani awwalee natti himnaa yookaan awwalee natti himuu dhiifnaanii miti kan hin deemu. Atis taanaan gaafa islaama taate akkasii adda moo amantaa biraa keessa jirtu waan amantaa keetii irra deemtaa jechuudha. Akkasii waa danuu dhaquu nu barbaachisu. Kanaafuu jennaan warri kana mormuu barbaade riwaayaan kanaa eessarraa odeeffannoon kanaa maddi dubbii kanaa eessaa jedhee barbaaddatu achi keessaa hubachuu danda'a. Ati jettee miti. Ati jechuu dhiiftus immoo waggaa 2 waggaa 3 uummanni afaan warri silxeen jechuun yoo xiqqaate addaraasha banatanii walgahii ta'anii irratti wal falmaa turan. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti isa amma nuti miidiyaatti baadhanii addaraashni kireeffatamee addaraasha keessa ta'anii ulamaa fidanii dhaabanii irratti hiika godhanii waan kana dubbataa turan. Namni keenya garuu waan barnootaan dudduuba jirruuf iyyuu reefitti dhufnee iyyina malee wanti jiwaan haaraa ta'ee miti jechuudha. Waa'ee natamarraa dhukaafte kuni haaraan tokko hin jiru. Waa'ee No'a yookaan bofaa immoo Imaamu Shaafi'ii fi Imaamul Maalikii jala deemas. Namni wanti isin beekuu qabdan akka hadiisaa jechuudha. Imaamu Shaafi'iin inni orge bofti kuni namni sirriitti qalee nyaachuu hin danda'u. Morma isaarraa kutee summii isaaf gogaa isaa wajjin yoo nyaate isa jeesaa qulqulleessa nyaachuu hin danda'u jedhee morme. Imaamul Maalik immoo bilbilli irra seene. Imaamul Maalik immoo haala itti qalanii ittiin summii isaarraa baasanii bakka kaan itti irraa nyaatan immoo dhugaa godhe. Boofamoo. Boofa loo'a boofuma jawwe abbaan barbaadde itti fudhadhaa jechuudha. Sirii galee kuni jechoota adda ittiin wal gadi fuunee wal arrabsinu miti. Harree diidaa'oo. Harree diidaas immoo halaala ajaa'ibaati. Harreen diidaa adda baafadha. Harree manaati miti. Harree bakkee jechuudha. Harree isaa baddaa galu jechuudha. Kanas immoo abbaarree waayaa barbaade. Abbaarree waayaa kanaa oduu kanaa maddii kanaa eessa jedhee. Foon fardaas immoo abbaanii tigalee Al-Fawzaan Imaamul Fawzaan imaamni addunyaan qabdu muftiin hadha addunyaa kanarraa qabdu waan inni dubbate dhimma fardaa irratti qaama isaarraa eessa takka faayidaa namaaf qabullee akka jiruun jira laala. Achi jala deema laala baay'ee adeemtanii hawwanii wajjin iyyuurra waan ulamaa'ii gurguddaan daa'iin islaamni qabdu fatwaa irratti wal ulaalaa. Inni sareenoo abalfaayid. Kan saree immoo taziima. Sareen immoo haalli itti dhufe wanti nu wal hubachuu qabnu saree isiyaan amma fakkeenyaa mana koo keessatti guddifadhee miti. Saree ati mana keessatti guddifattee sun ta'in saree akka shari'aa islaamaatti akka kan poolisii jira sareen poolisii jira amma. Sareen poolisii nama nagaatti hin bu'u nama barbaadu sana qaba. Nama poolisiin irraa barbaadu waan irraa barbaadu dinagdee qaba. Bara kana keessatti bara sahaabotni namoonni gara makkaa gaafa deeman irraa qabeetii akkaataa warra hajjii dhaqan godhan irraa qabeet wanni kun dhufee godhame akkanaan lafaa ka'ee miti. Suuraa maayidaa bananii alaalan. Saree kana akka shari'aa islaamaatti leenjisi guddifadhu yeroo asii waan inni qabee sii fidutti ergitu sana immoo bismillaa jedhii gaditti dhiisi. Gaafa inni sii qabee fidee immoo bismillaa jedhii nyaadhuu jedhe. Suuraa maayidaa banaa alaala. Maaliif waan itti hiitan walloluuf isin hin barbaachisu mbonaaf isin galee. Wanni isin beekuu qabdan waan shari'aan islaamaa halaala. Foon waraabessaa sahaabota guddaa keessaa sahaabaa nyaate maqaan isaa maal jedhama? Isaaf ibn Waqqaa jeneraala Nabii Muhammad alayhi salaatu wasalaam warra dachii kanarratti rabbii jannata waadaa seenee fi keessaa nama tokko jedhan. Inni galee bayna Safaa wal Marwaa Makka keessa gurguramaa ture har'a miti wala rasuula rabbii. Sagalee sirreessaa balfaayidii sagalee sirreessaa. Inni gaamu. Ilaa amman dhaga'ama. Sa'aad ibn Waqqaatu nyaateettanii foon waraabessaa. Bara sana bayna Safaa wal Marwaa Makka keessa gurguramaa ture zamana rasuulaati har'a miti beekala. Isaan kun kan dubbatame. Kanaafuu jennaani warri kaan kanarraa hin hubatin utuu ragaa tokko qabaatanii jedhin waraabessi adda nu bira jibbamaadha dhugaadha. Akka namaatti jibbamaadha. Sareenis jibbamtu garuu immoo akka yaada kootiif yaada awwaleetu hin ta'in yoo dhugaan kitaabni shari'aa keessanii isin dhurge dhiisa. Yoo shari'aan isin halaala godhe nyaadha. Yoo garaan isinii fudhate dirqamni waa hin jiru. Ammoo wanti koo beekaa asirratti
Nyaachuu dhabdeef islaamummaan sitti irratu nyaateef islaamummaan kee guutu. Abal faayidi amma aasaa bareedduu haasofneerraan kanumaaf anis hin barbaade feemasoota ta'e nama normaalii ijoolleen islaamaa awwaleen holola amantaa keenya irratti geggeessa jettanii na komattan kun adiisa inda'um sa'aabaa gurguddaa maqaadhaati kan abal faayidiin haasaa jiran namni soba wanti kun sirrii miti abal faayidiin kitaabarraa hin finne lafaa fuudhanii haasaa jiru jettanii namni naamusaan kabajaa abal faayidii eegdanii ragaa qofa fiddanii ragaadhaan mormitan yookiin ragaa isaan isinii kennan osoo isaaniin ta'absin dubbifattanii amanuu barbaadan jirtu. Awwal mirga yoonaa kennite tuu nama tokko dhuftin dabalina naaf si waan walaa soofnu qabna akkuma ati nagaafatti. Ana miti abal faayidii nama islaama hundan nama ormaa jira meeshaa fuute jedha. No yaada kanan sii gabaabsaan akka nama tokkotti yaada sii gabaabsa. Maali? Awwaleen kitaabni awwalee irratti hin buune awwaleen lafaa kaasee finne. Waan kitaaba keessa jiru abbaa morme kitaabichuma haa mormu. Abbaan kitaabicha sana fudhate haa fudhatu. Karaan salphaan maali ni beektaa? Akkuma Quraana keessatti Rabbiin aayaa laa ikraaha fiddiini wal falmiin gaggeessinaa diinii keessatti waliin mormina amantaa kan namaatiif keetii waliin fiddee yoo ilkaara keessa galtee waan biraa seenta akallatti amanu keessa jiru kana seenta. Maaliif islaamni islaamummaa keessaa baheeti gara biraa seena kaafirri immoo maal ta'a waan biraa galaa jechuudha. Wal falmiin diinii keessa gaggeeffamu kun yoo beekumsaan waliin qabatin nama wal dhabee rakkoo hamaa dhufaa biyyee hadiisni nu dhowwe. Irraa fagaadhaa hundi keessanuu dalagaa keessan dalagadhaa jiraadhaa. Hadiisni saddan dhufne, Qur'aanni saddan dhufne, wangeelli saddan buune, wanti kun hunduu iyyuu waan duraan ture isinitti dhufe yoo itti amantan fudhadhaa. Yoo itti amanuu baattan isatti amantan fudhadhaa. Wal arrabsuun garuu ana wali waan asi gorfadhu keessaa maal ni beektan? Wayi amantaa kana. Sagalee keessan abal faayidii ispiikaritti sirreessaa haasaa abal faayidii. Bluetoothidha. Bluetoothii tokko mana keessa. Ila amma sagaleen keessan inni originaalii dhufeera. Okay. Kanaafuu wanti isin gootan hundi keessan awwalee koonnan si gorfadhu maal ni beektaa? Haqa obbolummaa haqa obboleessa keetii isin lamaan gidduu kan Rabbi lafa kaa'ee jira. Kaseerri isaa akka lafa kaa'amee jira. Isin lamaanuu aatis haqa obboleessa kee irraa qabda obboleessa kee irraa qaba. Garuu miirri obbolummaa waan biraati waan ta'eef waliif dhiisaa hedduu keessa galtanii gadi hin fagaatinaa warra beekumsa qabu dhiisaa wallaalaan akkuma wallaala isaatti maal inni wanni isaa eegamu taa'ee barachuu yoo fedhii qabaate yoo dhiisee wallaalummaa isaa fidanii nama laaqanii دين الإسلام إن جل جوفي دين الإسلام الروان بين الراجدي بعده يوهم دين الإسلام إنسان وان تاني قرطان التوبتا أكسو غاريدا زين جدانا ولا وان برادن وكيس قالي هاسوفر إلا أبل فايدي واتو جرا itu akka yaada keessaniiti akka nama guddummaa keessaniitti utuu amma paastaroonni awwaleenis akkuma lubbuu aarummaa isaatti paastaroota isaatiin mataa gadi qabee jala galee barumsa isaa barate paastaroonnis waa'ee quraanaa adiisaa kana gatanii macaafa qulqulluu hiika isaa isa sirriitti kennanii keessa baddaniitu abal fayyidi. Ani malan godhe waaqa kanaaf koppiliin kitaa isaa faamilii deebi'an. Ninjira amma. Jirtu inna utuu paastar anis akka lubbuu aarummaa kootti utuun paastaroota jala galee baradhe paastaroonni koos qeesonnis barsiisonni amanticha keessa jiranus inni guddaan inni xiqqaanis utuu waa'ee quraanaa adiisaa kana lafumatti gate macaafa qulqulluu isa sirrii qofa barsiise injibbitu abal fayyidi. Macaafa qulqulluu paastariin wanni isarraa eegamu. Maana gorsaa tani amma gaaffiif deebii afaan irra geenyerra. Maal jette? Injibbitu. Lakki namni kamuu barumsa isaa barsiisu wanni barumsa keessaa argamu wanti jibbamu hin jiru bar. Kun yoom ta'uu danda'a beektuu gaabal fayyidi. Guyyaanni ta'uu danda'u rabbiin malee nu aniifatti hin beeku. Gaafa gareen shaadaa kana lafa har'a ta'uu danda'a. Gareen shaadaa barii. Gareen shaadaa yoo inni macaafa qulqulluu dhaggeeffadha yoo gareen shaadaa macaafa qulqulluu lafa kaa'e. Ayyee. Dalga hiikuudhiis. Macaafni pirofeesarotaan hayyuu gurguddaadhaan barraa'e kan amma lubbuun jiran hayyuu barsiisu qaba macaafni qulqulluun yoo wanti diippiloomaa hin qabne wanti sartifikeetii lama of hirkaa hin qabne barsiisonni garee shaadaa macaafa qulqulluu lafa kaa'ee quraanaa hadiisa isaatti deebi'e waan kana laaqaa ooluuf hin qabu. Awwalee waan si gaafadhame mee waa tokko si gaafadha.
bara bibi qur'aanni si islaama qofaaf hin dhufne mee wongelli si kiristaana qofaaf hin dhufne bar hunduu dubbisuu qaba hundurraa barachuu qaba filatee amma rakkootu jira gaa asitti qabaa balfaayidi rakkoon eddee kam jira beektuu balfaayidi macaafa qulqulluu dalga hiikuu jaraa jibbine malee akka barbaadan gaafa jarri godhan namni dhaqee gaafate namni itti iyyaa jiru hin jiru paastaroota keessaas gara miidiyaa keenyaanis garuu gaafa nu bukoo quraanaa bukoo adiisaa fakkeenyaaf foon waraabessaa nyaatamuu isin islaaman mirkaneessee ga'e jedhanii iyyani miidiyaa kana akkamitti bukoodha jechuu dandeessi awwalee wanti sun bukoo mitii bar bukoo jedhamuu hin danda'u kaama rakkoo bakka kanaa bari jara bukoodha jedhe dhaggeeffadhu ilaa gaafa jarri dalgayii kan mee ijoolleen islaamaas jala jirtan foon waan isin hubachiisu isinumti barumsa fudhattanii bahuu qabdu mee ijoolleen islaamaa nama na barsiisu foon waraabessaa nyaachuun sirrii miti yookiin amantaan keenya hin eeyyamu kan jettan komantiidhaan barreessaa mee akka inni itti bukoo ta'uun isin agarsiisa. Komantii dubbisaa ijoolleen islaamaa waan ta'uun dhiisime akka nama guddaatti waliin haasarran waan komentii mantan galchuun jiru ani waan ifati wannan siin jedhu gaafa jarri dalga hiikan waati qajeelchitee hiikta wangeeluma kaa jarri dalga hiikan wangeelli kanan fudhadhuan wangeelli qajeelaadha gaafa jarri dalga hiikanu qajeelchee barsiisu ofiifuu qajeelaadha kan qajeelchee barsiisu jira namni gosi keenya amma gaa jarri qajeelchanii barsiisuu didana dhiiraa rasuulaa kana sunana Abu Daawud isa islaamarra kan jirre kana amma gaa kana baatteedhuma cinqamuu malee bara wale dubbiftee fitta fuula lamatu dubbiftee bara amma fakkeenyaaf wongela keessaa seera uumamaa yoo dubbifte kunuu si gaa waan biraan qabu tokko dhaggeeffadhaa balfaayidi kana dubbisee fixuun maallaa godha islaama iyyisuusuudha sararri laman ga'an fakkeenyaaf seenaa barii kaayyoon kee islaama iyyisiisuudha malee baratanii barsiisuu miti jechuudha maama islaamuma iyyisiisuun barsiisa tokko bukoodhuma islaamaa gabbaasuun barsiisa tokko jechuun fakkeenyaaf jarri islaam salaam jedhu barsiisaan kodheen gadda islaam salaamiidha malee salaamii miti islaamni farra nagaati malee nagaa miti jedhan namichi kallattii barsiisaan koo naa ka'an fudhadhe islaama amma nagaasii naasaa waan namichisiisaa qabalfayin kallattii barsiisaan kodheen gadda naanaasaanii kaadhe boromtanii samaalan godhe amara baasdaroota utuun baratiin hin fudhatin kaa jaratu dhaggeeffadhaa balfaydi dhaggeeffadhaa seenaa banii qureezaan fudhee dhufe islaamni farra nagaadha isa barsiisaan koo jedhan mirkaneessuudha seenaa banii qureezaa Nabi Muhammad Yahudota Makkah jiran Nabi Muhammad Nabi Muhammad raajii dhugaati jedhanii sababaa sarra gaaba udidan ummanni badii hin qabne barcuma kanatti gabbaafatanii miila walirra kaa'atanii ta'anii isinii galee boolla guddaa qochisiisanii guyyaa tokkichatti nama 600 amma nama 800 qalchiisanii okay inni sun eenyuun beektaa inni sun amma wallaalaa sakka keetii sakka kootii satu waan beekin nagee harkatti kaayee jechuudha maal gootare Nabi Muhammad wallaalaadha jettuusin Nabi Muhammad aalima addunyaa keessaa kan rabbiin ofitti aanfateedha hooggansi yeroo sana ammoo isaanire hooggansi yeroo sana ammoo isaaniga hooggansi yeroo addunyaa hoogganaa jiru Tiraampi maaliif addunyaa wal fixaartire Trump hooggansa addunyaati maaliif addunyaa wal fixaartire hooggansi yeroo lola banii qureezaa eenyunni meenatti baasin raadiyootti ergamaa jedhame yeroo sana addunyaa islaamaa gaafa sanaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam agaarta maarree banii qureezaa yoo dogoggorri banii qureezaa keessatti ta'e ilmi namaa ka dogoggorsiisu sheeyitaana abbaa keenya Nabi Aadaminu ka jannata keessaa gadi baase sheeyitaana sii galee kanaafuu wannati beekuu qabdu ilmi namaa maa dogoggore waan namni hundi dogoggore Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam itti gaafatamaa godhuu hin dandeessu sababni isaasi kan ilma namaa dogoggorsiisu sheeyitaana isaan teeyyame Maybe nama dhibba ja'anga nama dhibba saddeetitti guyyaa tokko booda ragaa tokko mee annaa kenni ragaa Nabi Muhammadii banii isaa akka isaan kana godhan godha jedhiiti naaf hidhime
kiyyoo keessa buuftanii tugaa balfayti obsaan dhaggeeffachuu hin dandeessu miti. Ay lakki ani gowwaa taa'ee waan dogoggoraa dhaggeeffadhu tun ta'in waan dogoggoraa sirreessuu keessa qophiidha. Waan dogoggoraa garuu si dhaggeeffachuu hin danda'u. Dogoggora fidda taanaan nagaatti dogoggoruma kee oofadhu irraa gaafatama. Dhageessa qajeela dubbata taanaan qajeela waliin seenaan barii qureezaa seenaan yahudotaa dogongoraa. Seenaan Yahudotaas gisee isaaniitti seenaa isaaniiti. Qabanii Qureezaas ka seenaa isaaniiti. Nuti Islaamni immoo nuura Rabbiin nuu kenne sana jala deemna sii galee. Ammoo Islaamummaa balleessuu fi Yahudaan Nasaaraa wanni isaan hin godhin hin jiru. Rabbii Quraana keessatti maal jedha see beeyta? يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الفاسقون كاننا ما كانوا فاسقون ككيتي مشركون نصارى هون ربيني ديبسي فجلاتشي فكينيا فاسقون ككيتي هذا ما فاسق إنك إندي دمور ميتك فاسق جتشون نما توبي كمور ميجتشون أبر فاسق جتشون أفان رباط ماله نما توبي كمور ميجتشون مالين غدا مغاكا سلامتان ashaadaa qabattee deebita. Yoon deebi'uu didee. Yoo deebituu taate rabbi irraa si gaafata rakkoo tokko qabu kun. Murtaddii immoo nama akkamiiti? Murtaddii jechuun gaafa lola badrii sana dirree lolaa irratti malee har'a miti bara. Bakka seenaa murtaddii baruudhaafis dirree lolaa irratti deemnee waliin haasa'uudha qabna gaafa sana. Seenaa badrii kaafnee dubbachuu qabna nuti malee gaafa murtaddii dachii irraa balleessuun dhufu gaafa si sana. Har'a garuu maaliif? Lola badrii keessatti Yahudota kaafira dhume lola Uhud keessatti kaafira dhume lakkoofsa isaa beektoo balfayd. Abboo baga dhuman hammaa ka jiru hadhumuna alatullahi alal kaafiriin alal zaalimiin maal gochuu fi lakkoofsa isaa qabadhaan maal naaf godhuu kan asgaan. Maaliif Islaam salaam jetture? Islaamni akka isaa falmachuu amantaa seefiidhaan dhufe maaliif nageenya jetture? Amantaan seefiidhaan dhufe tuun ta'in isaantu seefiin itti dhufnaan ofirraa deebatan yahdii ila rushdi wa man yastamil aanahu rashadaan achi keessan nu bu'e habiibi akkasumaan jalliseetti bishibir isaan dhufnaaniyyi yahdii ofirraa deebisuuf itti ba'a amma nama dhagaa amma ofii taa'ee gaggeeffatu Meeyi suuraa Muhammad yaani dhiiraan waliin nu dubbadhee bu'aan arganneen dubartii waliin dubbadhaa suuraa Muhammad wallahi Abu Fayyid ati korma Abu Fayyid korma warabbal kaabati korma kalas kana booda siisiira simmete asa nama guddaa dhaggeeffadhuudhaaf an sifide Abul Fayyid jeeqiidhaaf miti ati isa ko dafrana dhaa Abul Fayyid arrabse malee nama biraa miti wacina asaanu dhagge barumsa fudhuudhaaf an si galche malee asa isaanitti taasoftaadhaaf. Okay awoleko wazi jaaladhu siimu waan akka obboleessa tokkooti maaliif sin jaalladhu dhugaa rabbiitti yoo akkam dogoggortellee maaliifi ويغفر الميت من الحي ويغفر الحي من الميت جتون آيان سببا نما كنات توري زمن رسولات مالجد غاف سان دوغورا ميغا ددغن نبي ربي عليه الصلاه والسلام غاف ما صحابوني في قريشوني خلفاؤني غافتنو مالجدني عيسى جدنين isuma hadda dogoggore kana keessa bor qajeelan baha rabbiin isa du'a keessa fayyaa baasu ammoo isuma fayyaa keessa du'a baasu jedhaniiti dhorgaa turan rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam kanaaf wennaan wama arsalnaa